Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuune jirra jirtu ijoollee Oromoo egaa baga nagaan jiraattanii egaa barumsa biraatiin walitti deebinee jirra baga nagaan na eeydanii egaa arras barumsa waa'ee shabakaati aappii ajaa'ibaa tokko qabee isinii fideen jira warroonni YouTube chaanala kiyya irratti argamtan warroonni maatii taatanis warroonni maatii hin ta'inis laayik godhuudhaan sabiskiraayib godhuun nu jajjabeessan isiniin jaa. Egaa daawwattootaa fi hordoftoota kiyya aappii isaa harkanna warreen jettan aappii asumaan na duuba bu'aadha. Aappii asumaan gabaabumatti pileestoorii keessa ni seenna. Pileestoorii keessa yeroo seenne aappiin anama gabbuusee waan hin qabu jecha maqaan isaa kanaa sirriitti akeekkadhaadha. Maqaan isaa taa guddaa keessanii maa guddaa gootanii achi booda irraachuu taaltanii taa guddaa gootanii chaanaalii tachees rakkoon qabu innuu isiniif baasaa isin gabaabumatti maqaasaa qofa sirriitti suuraa isaa qofa sirriitti akeekkachuudha jechuudha suuraa isaa. Kana aappiin kun aappii akka ajaa'ibaatti dalagaa jiru anuu yeroo ammaa kanatti isatu naa dalagaa jira. Moobaayilii irratti ni dalagaa zeenii sawaa jawwii irratti dalagaa jechuudha hundaa'uu keessa seennee waliin ilaallu ta'a. Egaa aappiin kun nama 5,000 buufatee yeroo ammaa kanatti warroonni komentii barreessaniif asirratti nama urjii 3 hanneef jira jechuudha. Sirriitti jabaa ta'uu isaatiif jechuudha. Hundi isin mul'ata jalaa kanattis. Saniifuu aappii kana gabbuufattaniitiin anamma open jee haaseenuu an gabbuusee waan hin qabuuf jecha isin ammoo akkatti miti gabbuufadha isinin jaata akkatti gabbuufattanii anamma as booda open jee haaseenuu walumaan ilaalla jechuudha. Egaa daawwattootaa fi hordoftoota kiyya aappiin asitti kennaa bu'ee jira. Yeroo ammaa kanatti ibsatu naa hojjetu jira waan ta'eef jecha keessa seeneetuma isin agarsiisuu jechuudha gabaabumatti. Amma akka ajaa'iba kanatti asirratti anni agartan jeetii jaata deemu jira jechuudha asirratti kunoo connection jeetti deemu jira asirratti hisaabu jira jechuudha hunda qabne hunda kan inni hisaabu jiru. Sirriitti isin mul'atu jeetii jaata anamma asirratti moobaayilii riyaala 60 ol kaasaa kanarra dalagu jira jechuudha asirratti. Namoonni gaazeenii qabdanis sawaa keessaa qabdanis hundinuu yeroo tokkoof amma istoop godhee isin agarsiisu istoop godhee aappiin kun aappii haalaan bareedaa ta'edha. Istoop godhee isinitti haa mul'isu jechuudha. Istoop godhee amma yeroo seentan isin akka jalqaba akkana isinii fida jechuudha. Yeroo seentan jalqaba akkana isinii fida. Istaartii dura hin gootan dura bakka sanaan duuxanii maal gootanii eegas isinii baasee booda aappiin kun paaswoordii fi jinni isin qabu takka hin qabu akkamatti dalagaa mallattoo xiqqoo asii tana jechuudha. Asii tana lamaan tana ta'uun asiin qasxii taanii seentanii booda as keessaa alaabaa filattan. Alaabaa as keessaa yeroo filattan alaabaa as keessaa isin hundarra ooftanii irra isinii dalage laaltan jechuudha. Anamma alaabaa paakeejii 5ffaa ta macarashaa taarra naa dalage ta akhiraa taarratti ta akhiraa taarra gadhaadhee taarra dalage jechuudha moobaayilii riyaala 60 irratti. Egaa ichi booda eegamu alaabaa qayyarannee booda qasxii lammaffaa aziz tana ni seenna tana jechuudha shariyaatti qayyarachuudhaaf jechuudha siimii keenya achi booda ni seenna jechuudha. Eega seennee booda kun egaa daawwattootaa fi hordoftoota kiyya aappiin kun biyya hundatti hojjeta waan ta'eef jecha biyyoonni akka Kuweet ni jiran as keessa kun Kuweet ni jirti isin mul'ata Kuweetidha tuni. Eegatun bakka Qaatar biyya hedduu dalagaa jechuudha. Oomaan ni jira, Dubaay ni jirti. Aappiin kun biyyoota baay'eetti dalagaa jechuudha. Biyyoota ardii Eeshiyaa keessa jiran Eeshiyaa keessatti biyya hundatti dalagaa waan ta'eef jecha asin amma as keessaa barbaaddatanii egaa Suudiin kun as keessa zeen Suudii sawaa as keessa guutuudha jechuudha. Kun bakkatti alaabaa Suudii uffatee warra kun bakka Suudiidha. Isin as keessa deemtanii barbaaddatanii fi warroonni Suudii jirtan warroonni immoo isinitti meetiin jira egaa biyya Kuweet jirtanis Oomaa warroonni jirtanis Qaatar warroonni jirtanis Dubaay warroonni jirtanis hundinuu hin dalagaa jechuudha. Instaagiraamaa, Tiiktookii, Miseenjeraa, Feesbuukaa, Waatsaappii aappiin kun akka ajaa'ibaatti dalagaa. Egaa asirratti irraa fayyadamaan isiniin jaa amma asirrattanii moobaayilii 60 gama gubbaa kana isin mul'ata moobaayilii 60 gama lammaffarra jirtu tana
itti taarra guutee haa isin garsiisu. Amma guuttadhee dhufe jechuudha. Amma alaabas guuttadhee siimis guuttadheetiin jira. Amma asiin booda staart haa ji'uuni. Egaa daawwattoota fi hordoftoota kiyya akkuma isin argaa jirtan sarchii godhaa jira jechuun ni barbaada. Sarchii yeroo inni itti godhee ittuma dhiiftanii inni tokko tokkoon asitti hisaabuu ni eegala jechuudha. Sun zeeroodha. Yeroo inni dafee sarchii godhuu baasise irrumaa deebitanii yeroo lamaaf itti dhooytan. Yoo isiniif naquu baates irraa deebitanii alaabaa itti qayyartanii rakkoo tokko hin qabu jechuudha. Appiin kun akkuma yeroo jalqaba seenee isin garsiisan akka ajaa'ibatti hojjeta. Biyyumatti qayyarachuudha. Biyyumatti qayyartan yoo inni biyya tokko irratti ta'e biyyumatti qayyartanii achi booda akka ajaa'ibatti isiniif hojjeta jechuudha. Anamma asirratti hisaabuu eegalee jira gama gubbaa haratanii harkitanii obsaan eeggattanii biyyumatti qayyaraa sarchiin godhaa. Kunoo akkuma isin agartan kana obsaan yoo eeggattan inuma bilisoomtanii jechuudha. Obsaan eegee jennaan amma asirratti connection akkuma isin akka ajaa'ibaatti dalagee jira jechuudha. Saffisa cimaa qabaa. YouTube, TikTok, WhatsApp hunda isiniif hojjeta jechuudha. Akka isin fayyadu abdii guddaan qabaa irraa fayyadamaan isiniin jaa. Egaa daawwattootaa fi hordoftoota kiyya kabajamoo barnoonni keenya guyyaa guyyaan akka isin bira ga'uuf YouTube chaanaala keenya Maammee Jiituu eega YouTube chaanaala Maammee Jiituu YouTube keessa seentanii YouTube chaanaala Maammee Jiituu jettanii nutti barreessanii argattanii eega daawwattoota fi hordoftoota kiyya YouTube chaanaala gama gubbaa kanarratti Maammee Jiituu yeroo jeekatti barreesse sarchii yeroon godhe asirratti naa baasaa jechuudha. Yeroo inni akkana isiniif baasu eeydanii amma chiin booda YouTube chaanaala kana subscribe gootu jechuudha. Amma baasee jira kunoo Maammee Jiituu viidiyoon guyyaa guyyaa as jala gallakkisu as jalatti walitti qabamtee jirti gaa asiin viidiyoo kana bakkatti daawwattanii subscribe gootu jechuudha YouTube chaanaala kana. Video keenya asirratti daawwattanii jechuudha. Subscribe yeroo isin jennu subscribe waan biraa miti mallattoo diimaa kana yeroo kilik subscribe bakkeetti erga dhooytan dura kanatti mallattoo bilbilaas akka nama silent godhu isinii fida. Booda ha gubbaa gama gubbaarratti ha oolchu irratti kilik goonaan xumurtanii jechuudha. Booda barnoota asirratti guyyaa guyyaan dabru as jala deemtanii hordofuu hin dagatinaadhaan isiniin jaa waan hangammaatti wajjin turtaniif hedduu galatoomaa hanga barumsa biraatiin walitti deebinutti nagaan tura.